Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Egaa torbaan darbe keessa seenaa dhibaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa isaa immoo akka armaan gaditti isinii dhiyeessuudhaaf guyyaa har'aa chaanaalii Gadaa Digital Mediaadhaan isinii dhiyaannee jira. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa affeerraa keenya. Egaa seenaa dhibaa kutaa tokkoffaa irratti ergaawwan adda addaa kan isinii dabarsine ta'us kutaa lammaffaan isaa akka jiruu fi yaadota gaggaarii qabannee akka isinii dhiyeessinu waadaa isinii gallee jirra. Aadde Qananiin ilma isaanii kanarraa abdii waan hin kutanneef kutaa lammaffaa isaa haala armaan gadii kanaan isinii dhiyeessine. Kutaa lammaffaa seenaa dhibaa himan didaa jira awwaalan. Dhibaan nama jireenya isaa keessatti waan gaarii yaaduu fi hawaasa isaafis jaalala hin qabneef akkasuma immoo biyya isaa fi aadaa isaafis kabaja nama hin qabne akka ta'e seenaa kutaa tokkoffaa irratti isinii ibsinee jirra. Egaa Aadde Qananiin bifa kanaan kutaa lammaffaa ishii irraa eegalla. Egaa Aadde Qananiin ilma isaanii dhibaa irraa abdii waan kutatte hin fakkaattu. Halkaniif guyyaa yeroo hundaa ilma koo akka biyyatti dabalamtee aadaa biyyaa bartee biyya kee jaalattuuf guyyaa hunda sitti himu. Yaa ilma koo na dhaga'i. Ati jireenya kee gaarii jiraachuudhaaf biyya ormaa filachuu dandeessa. Jireenyi gaariin biyya ormaa yeroo muraasaan malee itti fufiinsa qabu. Dhumni isaa salphina akka ta'e irra deddeebi'ee sitti himaa jira. Murtoo kee murteessitu kanarratti qalbiin taa'ee yaadiitii biyya ormaatiif baduu irraa biyya kee keessatti hiyyummaan jiraattee jireenya kee jijjiiruudhaaf ifaajee si gaafatu kaffaluu qabdu. Aarsaa si kaffalchiisuu keessatti nutis wajjin jirra. Anis akka haadha keetti akka ati jireenya kee fooyyeffattuuf waan danda'u hundaan si bira dhaabbadha. Obboleeyyan keetiis baay'ee si jaalatu. Ollaan wanna haa ta'u malee ollaan maaliif akka si jibban yeroo irra deddeebinee sitti himnu dhugaa isaa waan hubanneef ollaan waan si jibbaniif qabu. Atis jiruuf jireenya kee keessatti nama tokkorraa waan dhageessinaa biraatti yeroo dabarsitee himtu amala namootaa waan sanniin hin beektu ture. Yaa ilma koo na dhaga'i. Yeroo waa haasoftuu haasaa keessan keessatti ergaa fi miidhaa isaa adda baasuu qabda. Kanaafuu waan ansiin jedhu na dhaga'i jetteen. Yaa ilma koo na dhaga'i. Ati biyya ormaatiif baduu dandeessa. Garuu biyyi ormaa kan ormaati kan kee ta'uu hin danda'u. Yeroof jireenya gaarii jiraachuu dandeessu. Qabeenya soorachuu dandeessa. Haadha manaas godhachuu dandeessa. Haati manaa kunis garuu jireenya aadaa keetii fi jiruuf jireenya kee hin beektu. Afaan keetiis hin beektu. Kanaaf jettee eenyummaa kee gara ishiitti jijjiirachuuf dirqamta. Kanaafuu namni eenyummaa isaa ofii gatee fi eenyummaa nama biraa dhaaluuf deemu dhumni isaa salphina. Kanaafuu dhuma kee sirreeffachuudhaaf aadaa keetii fi safuu biyya keetii kabajjee ollaa fi hawaasa si jibbaa jiru kana jaalala isaanii qabaattee fi isaanis akka si jaalatan gochuun sirra jiraata. Kanaafuu yaa ilma koo na dhaga'i. Dhibaa ati biyyaa baate taanaan jireenyi kee na aman gaarii hin ta'u. Kana immoo haadha keettu siin jedhu an guyyaa tokko si abaaree hin beeku. Maal tokko amala kana akka si taasises hin beeku. Ollaan maaliif akka si jibban sitti himaa jira. Kanaafuu sirriitti na hubadhu jetteen. Haa ta'u malee Aadde Qananii sa'a 24 halkaniif guyyaa walitti fufuudhaan ilma isaanii kana waan nyaatan yookiin soorata adda addaa itti jijjiirtee uffatas qooddee fi qalbii isaa jijjiiruuf yaaltus dhibaan amala isaa kana waan jijjiireen fakkaatu. Abdii fi murannoon inni biyya keessatti jijjiiramaaf qabu baay'ee laafaa fi baay'ee kan nama qaanfachiisu ture. Aadde Qananiin ilma isaanii kana gorsuu irra ittuma dhiisuu wayya jettee afaan qabattee waan lalte fakkaata. Guyyaan isaa jimaata. Halkan barii isaa 12 fi walakkaa ta'a. Subii reefuu laftiif bari'aa simbirroo waccee iyyi lukkus darbee jira. Dhibaan uffata isaa walitti funaanee deemuuf murteesse. Akkuma deemuun murteesse kan obboleeyyan isaas miila isaanii jiganee yaa obboleessa keenya eessa deemtaati nu dhiistee hin deemin. Hammeenya kee kana qabannee si wajjin jiraachuu filanna malee ati akka biyyaa baatu hin barbaannu jedhaniin. Dhibaan garuu deebii hin deebisneef. Aadde Qananiin imimmaan jissuu malee filannoo tokkos hin qabdu. Dhibaan haala obboleeyyanii fi Aadde Qananiin taasisaa jiran kanattis waan gaddeen fakkaatu. Akkuma jedhe daandii dheeraa qabatee haa deemanii malee daandii isaan ittiin geggeessaa turan san keessatti qalbii isaa jijjiiratee waan obboleeyyanii fi ollaan isaa kanneen isa jaalatan isaaf hidhaaman waan fudhateen fakkaatu.
innis deemsa isaatti fufee jira. Aadde Qananiin abdii kutatanii gara mana isaa deebanii jiru. Obboleeyyan isaas walitti deebanii maal goona jedhanii erga waan murtee furmaata dhabaniiti yaada isaanii gara abdii kutannatti jijjiiranii jiru. Dhibaan ammoo halkaniif guyyaa deemsa isaatti fufee jira. Sekondiin daqiiqaan guyyaaf guyyaan ammoo torbaaniif torbaan ji'aaf waggaatti darbee deemsa waggaa tokkoo fi ji'a 5 booda dhibaan biyya maqaan beenne afaanii fi aadaa safuu warra saniis hin beenne tokko gahe. Qabeenyi biyya ormaa sunis qabeenya aadaa isaatiin kan wal fakkaatu miti. Jireenyi, nyaanni, sooran, haalli uffannaa aadaa biyya ormaa sunis kan isaatiin waan wal fakkaatu miti. Haa ta'u malee dhibaan amala isaa yeroo muraasaaf jijjiiratee hawaasa biyya sanaa waliin jiraachuuf yaalii taasise. Jireenya isaa kana keessatti bultii ijaarachuuf dirqame. Bultii ijaaratan keessattis haadha manaa godhatee haati manaa isaa kunis amala dhibaan argisiisu kanattis yeroof gammaddee qabeenya soratanii ijoollee garuu osoo hin godhanne wanni addaa dhalate. Dhibaa waliin jiraatanis gammachuu haa qabdu malee amala inni guyyaa guyyaan jijjiiramaa dhufu kanattis gammachuu hin qabdu. Dhibaan ammallee biyya kana keessaa gara biyya biraatti ce'uudhaaf yookiin deemuudhaaf yaada waan qabu fakkaata. Guyyaa guyyaa gammachuu halkan halkammoo gaddaa waan dabarsu amala isa kanaan adda guddaatti dhagameen imimmaan roobsuu eegalte. Haati manaa isaa kunis waliin jireenyaan ji'oota 6 dabarsanii jiru. Qabeenya isaaniis horatanii loon isaanii moonaa guutanii re'oonnis baay'atanii qabeenya isaanii kanaanis haa ta'u gammachuu ittiin qabdu. Aadde Bashaadduun guyyaa keessa qalbii ishee keessa waan waa dhufaniif waan haaraa tokko murteessite. Sanyii yookiin jaalala biraa dabarsuudhaaf ollaa biraa deemuudhaaf ejjachuu yookiin amala biraa agarsiifte. Amala ishee agarsiiftu kanaan ammoo guyyaa guyyaan tiksaa jireenya isaa geggeeffachuuf dirqame. Obbo Dhibaa amala haati manaa agarsiisaa jirtu kanatti dallansuu haa agarsiisu malee onnee horatee itti dubbachuudhaafis yaadaa fi qalbii isaa kallattii san hin finne. Haa ta'u malee qabeenya isaa horataa jiru kanattis gammachuu haa horatu malee haati manaa isaa kun ollaa fi haalota inni jireenya amala agarsiisaa jiru kanaan gammachuu waan hin qabne murtee addaa murteessite. Namoota bira deemuudhaan amala isaa kanaa akka gorsanii jijjiiraniidhaaf walii galuudhaaf yaalii taasifte. Haa ta'u malee afaan sirriitti waan wal beekan hin fakkaatu. Afaan isaanis afaan tokko miti. Egaa aadaa tokkos hin qaban. Qabeenya horatee jireenya bultii godhatee akkaataan dhibaan aadaa biyyaa osoo hin barre hawaasni biyya sanaa jireenya gammachuu geggeessaa jiru kanatti gammachuu hin qaban. Kanaaf egereen dhibaa maal ta'a? Haadha manaa isaa waliin jiraata moo hin jiraata? Akkasuma immoo qabeenya horate kana immoo kan dhuunfaa isaa godhatee lammummaa argatee akka lammii sanitti mirga guutuu argachuun jiraachuu danda'a moo hin danda'u? Kutaa sadaffaa kan walitti deebinu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa kutaa lammaffaan kanan gammaa dhageettan kan kutaa sadaffaan kan walitti deebinu ta'a. Egaa torbaan jaalalaa isiniif haa ta'uun dhaamsa keenya horaa bulaa deebanaa.